يكتبنا كسر الكثير ما إير أوروبا قاعدة دبرتي وللت فيديو جت بوست أرجتني ريكتو ما إير أوروبا قاعدة سين ولد جعل الله سيتي ولد وكن بوتشي يوكن مو يو أنت كيسة قالي فارفنا وكن مو فيسبوك يوكن مو أنت أجتني دبتو أرجتني ريكتو إنسان أوروباني كبجاك أبا أوروبان bareedas qabna galata rabbi oromoon immoo kabajaa qabas gaafa jaalallee takka baafattu ijoolleen oromoo ijoolleen haqiiqne jechuudha ijoolleen jagnaa gaafa jaalallee takka baafattu onnee sii bantee hunda ittiin kennitu irti makaa qabdu immoo irti jara kanaan makaa yookiin immoo gara biraatiin makaa qabdu oromoo bakka hin buune immoo fuula kana keessa hin bareeddi wanna hundaa baaftee dubartii itti matti batbaataa jechuudha yoo har'atti immoo gaafa dubartii sanii wal dhabde yookiin gadi baatee faarfannaan feesbuurii banattee faarfannaadhaan waa'ee dubartii sanii xaqqasu waa'ee dubbatti ammuma kaattee waan ta'e postotti ammuma immoo gisee torba gisee saddeet viidiyoo postotaa ammuma immoo waan ta'e ji'ee akka namni istaayilii wayii biraa mina qabirra ji'a dhiironni akkasiisu si fayyadu dhiironni akkasiisuni bareeddummaa qaba malee sheebadha asra biccee nama nagara sheebadha eenyuun bichaa jira sheebadha jechuudha sheba takkamu si fayyadu sheba umri isi sinji amale nun jaarti amale inni jaarsa jechuudha maaliifin umri isaa guutuu dubartii hundarratti simmeetii isaa fixate waan ta'eef dubartiin fuudhu saniif tidaalis hin ta'u makinaatu fayyadu bakka kana sin lakkafa kana sin kora kana irraa sin kana በተለይ ሞዴቤ ዱበርቲ አከምቱ ኢሰጋ ዱበርቲ ሸሌ ዱበርቲ መጠጢ ዱበርቲ ሰከራሚ ዱበርቲ ሁዱ ቁላቱ ዳን ተጋጣማ ሼርና ጎዳ ኮፕሊንክ ከን ኢራ ከሲ ኢራ በሬዳ የቴ ዱበርቲን ሁንዲ ሀዊቱፍ ጀለቴ ዋን አዳ ሀዊቱፍ ዱበርቲን በሬዱን ዱበርቲን ኢሳፍታት ዱበርቲን ሀዊሳ ቀብዱን ታቱፍ ዱበርቲ አከምቱ አፍ ዱበርቲ ሸሌ ዱበርቲ ሁዱ ቁላ ደምቱ ዱበርቲ ሰፉ ኦሮሞ ጫብሲቱ ዱበርቲ ብቀት መጠጢ ዱብ ሰከራሚ ኢስጡ ተፈየለ አመንታፍ ያታው isatti heerumaa nama sanitti namni sun immoo hiyootiin isaa qaxxaafaamidha sheeba walumaa galatti inni sheebadha maaliifin fixateera dugdi citeera homaa si fayyadu dhiisi bira irti oromoo keessa immoo irti fuulli kun keessa gurraacha'ee jagni hin jirti immoo gaafuma jaalallee sii baafattu onnee sii banteetti agarsiifattu kosor jedhettaa isaa akkanatti qabrar jee gaafa sii waan biraa softuun ja'an akka eenyuuf achi hin jawamu namni beeka ijoollee gondonyoota koo keessaa warroota wajjin taphatu keessaa kosor kan jettu jirti kanaafu yaa'ii oromoo gaafa jaalallee ko jaalattu kosor je garaa kee hundu banteetti agarsiifate parsantii ibba jaaladhu garuu 70 uf qabu yaali hin baxabaxamin ati barqiira jagna maaliif jetta takka fuuta malee kudhanii fuutu kanaafu kosor je baxbaxaan ta'if injii albaati sirrakkanne shiita uffattee eegaa abbaan manaa kee na jibbe yoo jettu xiqqoo mallee hin saalifattu mee atiin shamaraa maal akka godhuu qabdu abbaa manaa kan kee wajjin taa'ii guranaaf kenne atiin dhiiraa shamaraaf sheer godhi shamarran ammoo laayikeef sheeriif yoo isinitti tole akka feetan godha ammoo sheer godhuun dagatinaa ati gullichaa miti ati mana san keessatti gahee guddaa qabda utubaa mana sanii ta'uu uf beekta dubartiin akka qabdu dubartiin ufummaa eenyummaa ofii beektu maalummaa ofii beektu akkatti waa qabatan akkatti abbaa manaa ofii qabatan beekti isan keessa sinii namtichi dadhabee oolee fiigaa oolee hojjetaa oolee yeroo galutti rahaa barbaada takka ammoo dubbiidhaan is qukkaamsitee fuula itti gurti hiita uffattee eeddi wayaa ittiin okaa ammoo daa'imman haa taatu irratti fincaantee irratti haqqiftee irratti ammoo silaa qaamni isii irra oolaaltu wantoota adda addaa irraa mul'atu uffattee gaafa kana arge innis gammachuun olmaa isaa beektaa sila ala oolee ta qumxaan deemtu arga ta qoma bantee deemtu arga ta babbareeddee deemtu arga ejji isaa bitaa mirga laalaa galte yeroo kana ija ofii gadi qabatee achirraa galuu danda'a توبتي رفودا دا استغفر الله جدي دمودن رو سيو حالا أما سينجد كنان سيرجع مالتو أمم جتياد يا أبوليتي أجي جرو أبا منا كان كي بريت شفته جروتن تلي بريت شسودا يوفيت قمتا يوفيت بانتي يوفيت تأجر ماني كنا كهرمان كبتن كان وان برباد سامفورد دوتي وفت
kukkuuladhu babbareedi akka ala keessa argitan san yoo mana ufiillee warra akkasi deemu san ala keessa laala waan isaaf malu waan akkas ta'u san uffadhu eegi mana kan kee keessa cufadhu irratti bashannan innaati alamishin qeceeza sigaleme addunyaa waan jedhamtu tan mana kan kee keessa agarsiis eessa dhaqame sakaalame ala bayee ta'uu hin danda'u hiriyaa waliin turuu hin danda'u fira waliin yookaan nama waliin dabarsu manumatti osoo ulfii gabbaate yaadatiya dubartiin qaroo ta'u manumatti osoo fiiga yeroo sana nyaata irraa uumaan barbaadu dhiirri nyaata barbaada seetan dhugaatii sirraa barbaada seetan qabeenya sirraa barbaada seetani no akkasuma inni sirraa barbaadu yoo jiraate amala gaarii akhlaaqa gaarii adeemsa gaarii jecha gaarii hujii gaarii sirraa fedha gaafa ati balbala afattee manni nama hedduu maaliif akka jigeessinii himaa dhagaye balbala afoo dhaabbatte yoo ati waama maali mana waamta siin jedhu sagalee bareedaa dhiiste takka lama yoo waa uumaman yookaan jecha wayii si gaafatanii malaan deebisuu irra lolaan deebisuu filatan kun bakka dirree waraana lolaatii miti kun dirree lolaatii miti dirree nagaati harkaan dirree lolaa uumtee balaa uumtee akkasiin booda deebitee jaarsummaa maaliidhaan jettee mana beeknuse qilleensi siseene taanaan siseene ana aariin danda'u waan akkanaa hin danda'u jettee uf hin bokos sarraa miti annaatee katti loltuun tasgabbaa ilaaf ilaameedhaan jedh waliin mari'ad manni kan kee yoson sii bareeda mana yoo xaragatani manni ni ifa mana qalama yoo ibsani qalamni ni bareeda yoo akkasi dhoqqee itti darba namoonni dhoqqee itti darba maal akka ati naafe mana keetitti dhoqqee hin darbin dhiirsa keetti dhoqqee hin darbin jecha gaarii jedh ollaa wajjin waliin fixin hiriyaa waliin fixin maatii isaa waliin fixin maatii isaa kabajiif ollaa kabaji waan itti jirtuuf jireenya itti jirtu san sigalemi waan itti bultiitii jedhee qabadhu eega takka ciniintee seenta gaafa san gammachuu argatta waan ta'e jireenya bareeda jiraatta qabeenya kan kee irraa uumaan fedhu amala kan kee irraa waa barbaada haala gaarii akhlaaqa gaarii adeemsa gaarii jecha gaarii haasaa gaarii maatii isaa kabajiif maatii isii kabajiif waliin jireenyi laal waliin jireenyi qulfiidha jaalattee dhufte taanaan ciniini qabadhu dubartiin qaroomtee jiraachuu qabdi irra caaltee jiraachuu qabdi argitee dhiiraa ol taatee jiraachuu jireenya biyya jijjiirta waan ta'eef haadha waan taate niitii waan taate intala ufii waan taate obboleettii waan taateef bakka san irraa ofi mulqin dhiirsa keetiif babbareedii jiraadhu. Jaalallee laman qabaa itti obboleettii keenya irraa immoo akkas jetti dhaggeeffadhaa. Ani amma jaalallee laman qaba. Dubbichi akkas ture. Ani ijoollummaa koo irraa kaasee naman baay'ee jaalladhuun qaban ture. Inni yeroo sanatti anaaf best friendii koo ture. Innis nama baay'ee jaallatu qaba ture. Isa booddee namni inni ishee jaallatu sun yeroo inni gaaffii jaalalaa dhiyeessuuf sin barbaadu jetteen. Isa booddee inni amanuun itti ulfaatee baay'ee miidhame. Anatu bira dhaabbatee akka inni hin dabbaramne akka inni hin cannaqamne gochaa ture. Ani baay'een isa jaalladha. Utuun itti himin waggaa 3 oliin gubadhee danda'e. Kana gidduutti innis na jaallatee natti himuu sodaatee waggaa 1 ol danda'ee isa booda guyyaa tokko natti hime. Yoo jaalallee hin qabdu taate maaloo si jaalladheera kan koo anaaf ta'ee naan jedhe. Ani guyyaa sana akkan ta'e amma har'aa hin irraanfadhu. Baay'een gammade. Guyyaa ani yoomiyyuu hin irraanfanne yoo jiraate guyyaa sana. Anis utuun itti hin yaadin ishi jedhee fi yeroo jaalalaa baay'ee mi'ooftuu waliin dabarsine. Akka tasaa ta'ee maatiin isaa biyya alaa waan jiraataniif inni deemuun dirqama itti taanaan waggaa tokkoof erga waliin turree booda inni biyya alaa deeme. Anis bakka inni hin jirre hin jiraadhu jedheen biyya Dubaay deeme. Isa booda bilbilumaan viidiyoo koolii waliin haasaa waggaa 4f fageenyumarraan waliin turre. Kana gidduutti intalli isheen ijoollummaa isaatti inni jaallachaa ture sun dhuftee dhiifama gaafatteeni wajjin taana jettee gaafannaan innis natti hime. Anis ani kan hin barbaadu gammachuu keedha waan ta'eef
akka jaallatte godhiin jedheen. Inni ish jedhee ana dhiisee ishee wajjin ta'e. Kana booda anis baay'ee gaddeen boo'ee dhiise. Kana gidduutti anis nama biraa wajjin wal bare. Namni ani wal bare kunis biyya alaa jiraata. Baay'ee na jaallata. Waan naaf hin taaneef waan naaf hin goone hin qabu. Maatii keenya wal barsiisnee biyya deemnee wal fuuna jedhee na kadhata. Anatu xinnoo turra jedheen turse. Kana gidduutti jaalalleen koo inni jalqabaa sun ji'a 7 booddee jaalallee isaa waliin wal dhabee deebi'ee dhufee dhiifama na gaafate. Isheen akka isa utuu hin taane qarshii isaa barbaaddu itti himnaan ishee dhiisee ana bira dhufe. Ani immoo baay'ee waan isa jaalladhuuf yeroo inni bo'ee dhiifama na gaafatu toleen jedheen. Garuu jaalalleen koo inni lammaffaa kunis jira. Isaaf waadaa galeef hin jira. Isa dhiisuu hin danda'u. Garuu jaalallee koo isa jalqabaa kana immoo lubbuu koo caalaan jaalladha. Lamaan isaaniiyyuu baay'ee na jaallatu. Lamaan isaaniiyyuu baay'ee na jaallatu. Kana gidduutti ani maatii koo dubbisuuf biyya gale. Yeroo biyya galu jaalalleewwan koo kun lamaan isaaniiyyuu giiftii yookiin kennaa mana maatii kootti naaf ergani. Waan hin godhun wallaale. Waan hundumtuu bitaanatti gale. Gabaabaadhumatti utuu isin ta'ee maal gootu? Isa kamiin filattu? Ani eenyuun akkan filadhu wallaaleera. Lamaan isaaniiyyuu na jaallatu. Ani garuu isa jalqabaa sanan jaalladha. Garuu itti hin amanu. Boris na dhiisuu danda'a jedheen sodaadha. Maaloo maal naaf faltuu jetti. Obboleettiin keenya irraa waan isin garramu jaalallee lama qabaa jettetti. Egaa seenaa ishee nuuf barreessee anis gabaabsee akka hubachuuf nu mijatutti dhiyeesseera. So kanaafiyyuu isin maal jettu? Yoo dhimmi akkasii kun isin mudate utuu isin ta'e maal gootu? Yaadni keessan irraa jireenya obboleettii keenya gara fuulduraadhaaf baay'ee murteessaadha. Kanaafiyyuu yaada poozitiivii ta'e koomentii irratti barreessaa fi obboleettiin keenyas koomentii keessan ilaalteetu jireenya ishee gara fuulduraaf maal gochuu akka qabdu murteeffatti jechuudha. Asumaanii viidiyoo kana sheer koppii liink naa godhaa nama baay'ee bukkee akkanaa ga'uu fi baay'een isin jaalladhaa ulfaadha.